Hi, akkam jirtan kabajamtoota jaalatamtoota chaanalii Digital Oro baga nagayaan dhuftan chaanalii kanatti. Guyyaa irraa viidiyoo tan keessatti wanni isinii qabadee dhufe akkamittiin akka TikTokii maallaqa dalaguu banatanii isinii qabadee dhufe. Isin wanni isin reegama subscribe fi like fi share gochuut isin reegama. Sulleen akkamittiin akka TikTokii banatanii isinii agarsiisa. TikTokii sulleen TikTokii duraanii adoon ta'inu TikTokii ammaan tana addunyaan akka malee banachuu jirtu sun isinii agarsiisa. Sulleen akkamiin TikTokii ena location biyya biraa jijjiirre akkamiin akka maallaqa irraa argannu view irraa akkamiin akka maallaqa irraa argannu isin agarsiisa. Viidiyoo tana hanga dhumaatti ilaali. Akkasuma TikTokii originaalii banachuu fi akkasuma TikTokii originaalii maallaqa dalagu banachuu fi wanni sirra eegama silkii fi internet bicha kaaniin email qabaachuu, email account Google qabaachuu. Viidiyoo tan keessatti akkamittiin akka email banatanii, email originaalii banatanii akkamiin akka TikTokii location biraa qabdu akkamitti akka banatanii si agarsiisa. Viidiyoo tana hanga dhumaatti ilaali. Kanneen haaraa taatan subscribe gochaa maatiiwwan chaanichaa akkuma duraatiin like gochuudhaan nu faana tura. Gara viidiyoo jalqabaa email banannaa. Email banachuu fi application Gmail kan jedhu silkii sun gubbaa irra seentanii irraan akkanatti email san duraan qabdan akkana isin gabbaasa bakka ammaan gubbaa sara sun irra tuqtanii akkana ol deemtanii bakka namni gubbaa tuqsun irra tuqtanii akka ol deemtanii add another account itti dhooftanii irraanii Google irra dhooftanii irraan akkana isin gabbaasa irraanii create account kan dhooftanii irraanii format personal irra dhooftanii irraanii first name asii qoratanii akkanatti next dhooftanii irraan armatti basic information enter your birthday and gender yada loota keetii arma keekii wata yada loota keetii keekii wata raani jenda kair kan dhooftee filata dhiirmoo dubra filata dubra female odira male radda wata raana kanatti male keessa qorasinedha. Raana kanatti la kosuya kana durkeenne akana durkeenne akana durkeenne akanatti next dhofna kana fuldura fufna armat create a strong password da password itti datanii raan next dhoftanii raan kanatti ni midi keessa isin gabbaasee jira. Raan kanatti ammallee next dhoftanii akan ol deemtanii ammallee agree dhoftanii amma kaitaano akkamitti akka TikTokii bananni sana agarsiisaa. Application TikTokii kana miti kanam gubbas TikTok Lite kana miti TikTok kajir kana gabbufatanii TikTok Lite kan osoo ta'in iyyuu TikTok kajir kana dhofne kuno school jaani nam kun dibashani way fatanama nam kuma furtan qofa adab akkana dawanke kan wabba qur'aana kay qaray boleso dalagadu billahi alayk sigala ila sadde baradu akkanattiin profile kakkee jala dhuftee irraanii bakka maatu kaasadeen gubbas arasun irra dhofta irraanii setting and privacy irra dhofta irraanii akkan ol deemtee irraan akkan ol deemtee login account dhofta yookiin switch dhofta. Amma switch dhee sana agarsiisuuti. Switch dhee sana agarsiise add another account ka jala kan irra dhofta. Rana kanata maloni si gabbaase add another account irra dhofta. Amma bakki barbaachisaa filatana filaan by continue with an account location in Ethiopia tana akka irra dhoftanii irra tuqatanii erga isa irra dhawatan akkana isin gabbaasa bakki sochii kan dhaatanii United Kingdom gubbaa keewwatanii erga akkana gubbaa keettanii isin jijjiiramtee bakka continue with Google kan irra dhoftanii irra tuqatanii fuuldura deemtanii raan email banatan ta'an barbaadanii email keessan keessa add irra dhoftanii irra tuqtanii seentanii raan armatti waggaa dhaloota keetii filatanii guyyaa san dhalatan kanatti create nickname dha. Maqaa kana jijjiiruu feetuma akkanuma seenuu feetaa hojjenneedhe maqaa nama jijjiiruuti nuyi irra dhoofnee entertainment irra dhoofnee akkanattiin continue dhoofnee fuuldura deemna.
irraanii imeeliin akkanattiin akkanattiin TikTok namaaf kafaluu banatanii TikTok namaaf kafaluu banachuu fi akka inni itti namaaf kafaluu barachuu fi bakka sadeen kan gubbaa dhooftanii